equations involving exponent 2 kan jedhu waliin ilaalaa viidiyoo keenya har'aa keessatti. Viidiyoo darbe keessatti equations involving exponent 1 kan jedhu waliin ilaallee egaa jalqaba irratti maal goona garaagarummaa exponent 1 fi exponent 2 haa ilaallu. Maal inni garaagarummaan isaa exponent 1 fi exponent 2 jechuudha. Garaagarummaan isaa beezii fi beezii isaa fi paaworii isaati jechuudha garaagarummaan isaa. Exponent 1 paaworiin isaa variableedha jechuudha. Variableedha. Kana jechuun for the power of x yeroo jennu kun exponent 1 isa jennu sanudha jechuudha. Paaworiin isaa variableedha. Beeziin isaa immoo constant number'idha. Constant number'idha. Garuu exponent 2 gaafa jennu immoo fakkeenyaaf fudhannu x is the power of 4. Asitti beeziin isaa eenyu ta'e jechuudha. Beeziin isaa variable ta'e, variable number ta'e, paaworiin isaa immoo constant number ta'e. Garaagarummaan isaa kanadha jechuudha. Exponent 1 keessatti paaworiin isaa variableedha. Beeziin isaa immoo constant number'idha. Garuu exponent 2 keessatti immoo paaworiin isaa jechuudha constant number'idha. Beeziin isaa immoo variable number'idha jechuudha. Exponent 1 fi exponent 2 garaagarummaan isaa kanadha jechuudha. Example 1 haa ilaallu. Solve nun jedha. Solve godhaa nun jedha. Mee solve goonee haa ilaallu. Jalqaba maal gootu? Bifa kanaatiin isinii kennameeti jira. Maal gootu? Paaworii 1/4 isa qabu kana jechuudha. Kun asirratti argitan kan irraa balleessuuf maal gootu? Gama lamaaniinuu paaworii 4 gootu jechuudha. Gama lamaaniinuu paaworii 4 gootu. Maaliif paaworii 1/4 ishii jettu kana irraa balleessuuf jechuudha. 1/4 ishii jettu kana irraa balleessuuf kan nuti gama lamaaniin paaworii 4tiin ittiin baay'ifnu jechuudha. Akkuma argitan kunoo gama lamaaniin kitaaba keessan irratti baay'iseeti jira. Kan argitan ishii kana gaafa 4 baay'isu meeqa ta'a hafa? Ishii keessaa qofa ta'a. Kana jechuun x² plus 6x qofa ta'a jechuudha. Maaliif gaafa ittiin baay'iftan 1/4 times 4dhaan gaafa baay'iftan asitti jechuudha. Paaworii isaa jechuudha. Inni keessa jiru kun 1/4 paaworiidha. Inni kunis 4inis paaworiidha. Gaafa waliin baay'iftan maal ta'a? 1/4 times 4 gaafa waliin baay'iftan paaworii isa gubbaa jiru kana jechuudha. Gaafa waliin baay'iftan maal ta'a? Meeqa ta'a? 4 irra 4 ta'a. 4 irra 4 jechuun immoo tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu tokko gaafa ta'u paaworiin isaa asirraa tokko gaafa ta'u maaltu nu hafa? x² plus 6x qofa nu hafa jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan. Asii immoo 2 ishii kanas ittiin paaworii isaa irra kaa'uun dirqama ta'a jechuudha. Gama lamaaniin isiniin jedheetan jira miti dur. Gama lamaaniin as gamanaanis mallattoo wal qixaan gamaa fi gamanaan 4 paaworii isaa ittiin gootu jechuudha. Paaworii 4 ittiin gootu. Sana booda 2 to the power of 4 ta'a. 2 to the power of 4 jechuun immoo meeqadha? 16 ta'a jechuudha. Sana booda maal gootu? Erga kana argattanii ishii kana argattanii maal gootu? 16 kana as dabarsitu jechuudha. Maaliin darbaa? Negatiivaan darba yeroo negatiivaan darbu immoo equation ishii kana argattu jechuudha. Equal to 0 jettuun barreessitu. Sana booda equation ishii kana argattu. Sana booda maaliin hojjettu? Factorization methodidhaan hojjettu. Factorization methodidhaan gaafa hojjettan ida'amee kan 6 nuu kennuu fi baay'atee kan 16 nuu kennu eenyudha? 8 fi negatiiva 2 jechuudha. Sana booda bifa kanaatiin keessu erga bifa kanaatiin factorize erga gootanii booda gatii x barbaadu. Gatii x yeroo barbaadan negatiiva 8 fi 2 argattu jechuudha. Negatiiva 8 fi 2 argattu. Erga negatiiva 8 fi 2 argannee booda maal goona? Mirkaneessuuf jechuudha. Equation ishii jalqabaa keessa galchina deemneet. Maal arganneeti jira? Negatiiva 8 fi
lama arganneeti jira. Erga gatii x kan argannee mirkaneeffachuuf jechuudha. Left hand side fi right hand sidein walqixa ta'uusaa ittiin ilaalla jechuudha. Left hand side fi right hand sidein walqixa ta'eera taanaan solutionin nuti arganne sun sirriidha jechuudha. Maal goona? Negatiiva 8 fi 2 arganneeti jira miti. Maal gootu? Negatiiva 8 fiddaniit as keessa galchitu. As keessa galchitu. Erga as keessa galchitanii 2 walqixa 2 isinii kenna. Kana jechuun negatiiva 8 fiddanii ishii kana keessa gaafa galchitan meeqa isinii kenna? 2 isinii kenna. 2 isinii kennee jira taanaan asiinis ishiin kun right hand sidein jechuudha. 2tu jira. Ishiin kunis 2 taati. Kanaafuu left hand side fi right hand sidein walqixa taanaan solutionin nuti arganne sun sirriidha jechuudha. Akkasuma lakkoofsa 2 fiddanii kam keessa galchitu? Ishii kam keessa galchitu? Equation ishuma kana keessa galchitu. 2 yeroo fiddanii as keessa galchitan maal argattu? 2 argattu jechuudha. 2 argattu. Asis right hand sidein mallattoo walqixaan gamanatti jechuudha. 2tu jira. Kanaafuu 2 walqixa 2 ta'a. Left hand side fi right hand sidein walqixadha taanaan immoo deebiin nuti arganne sun yookiin solutionin nuti arganne sun sirriidha jechuudha. Sirriidha jechuudha inni deebiin nuti arganne sun sirriidha nuuf mirkaneessa jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argitan negatiiva 8 gaafa galchitan jechuudha. Negatiiva 8 gaafa galchitan equationii san keessa bifa kanaatiin galchitu. Gaafa galchitan immoo maal argattu? Asitti dhumarratti meeqa argattu? 2 argattu. Kanaafuu lamni walqixa 2 ta'eera. Kanaafuu negatiivni 8 solutionii nuuf ta'a jechuudha. Furmaata isaati. Negatiivni 8 xin negatiiva 8 ta'a. Kanaafuu nuuf mirkaneessira jechuudha. Akkasumallee 2 yeroo galchitan equationii sana keessa 2 walqixa 2 argattu. Kanaafuu left hand side fi right hand side walqixa ta'eera taanaan nuuf dhugoomsa jechuudha. Inni nuti solutionin keenya nu dhugoomeera jechuudha. Ittaansuudhaan immoo example 2 haa ilaallu. Example 2. Solve for y if 5y the power of 2 over 3 plus 3 equal to 23 jedha. As keessaa y gaafa barbaannu gatii y gaafa barbaannu maal goona? 3 kana as dabarsina. Maaliin darbaa? Negatiivaan darbaa. Akkuma asirratti argitan negatiivaan as dabarsitu. Gaafa negatiivaan as dabarsu meeqa arganna? 20 arganna jechuudha. 20 erga argannee ishii kana erga argannee maal goona? Ishii kana erga argannee maal goona? Over 5 jenna. Isa kana jalas 20 jalas over 5 jenna. Asii 5 fi 5 dhaan ni bada. Maaltu nu hafa? Y is the power of 2 over 3 equal to 4 nu hafa jechuudha. 20 shaniif gaafa yeru 4 ta'a jechuudha. Sana booda maaltu nu hafe? Akkuma asirratti argitan ishii kana qofatu nu hafa. Y is the power of 2 over 3 equal to 4 kan jedhutu nu hafa. Sana booda gama lamaaniinuu maal goona? Paaworii 3 jenna. Paaworii 3 jennaan jechuudha. Paaworii 3 erga jenneeni kunoo akkuma kitaaba keessan irratti argitan paaworii 3 gama lamaaniin erga jennee asitti 3 paaworii 3 ishiin kun ishii kana ni balleessiti. Ishii kana ni balleessiti. Maaltu nu hafa? Y square qofan nu hafa jechuudha. Y square qofan nu hafa. Y square equal to 4 for the power of 3 to nu hafa jechuudha. 3 the power of for the power of 3 jechuun immoo for the power of 3 jechuun immoo kan afaan wal qixa to the power of 2 the power of 3 faana wal qixa. Kana jechuun immoo 3 to the power of 3 the power of 2 faana wal qixa. Maaliif kana paaworii ishiin kun jechuun waliin baay'ata jechuudha. Paaworii gubbaarra jiraannaan waliin baay'ata. 2 baay'isuu 3 fi 3 baay'isuu 2 waluma qixa waan ta'eef bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Erga akkasiin keessanii
gatii y barbaaduuf moo maal gootu jechuudha. Gatii y barbaaduuf gama lamaaniinuu raadikaala jala galchitu jechuudha. Gama lamaaniinuu raadikaala jala galchitu. Ishii kan faana jechuudha. Ishii kanaa fi gatii y barbaaduuf jechuudha. Ishii kanaa fi ishii kana. Kana jechuun y square equal to ishii kana faana jechuudha. 2 to the power of 3 to the power of 2 dha miti re. Raadikaala jala galcha. Raadikaala jala galcha. Square ishiin kun raadikaala kana ni balleesti. Sana booda y qofaatti noofa y wal qixa plus or minus jenna jechuudha dirqama. Plus or minus jenna. Maal jenna sana booda ishiin tun square ishiin kunis raadikaala kana ni balleesti. Square ishiin alaa kun jechuudha. Raadikaala kana ni balleesti. Sana booda maal ta'a? Plus or minus to the power of 3. To the power of 3 immoo eenyu faana wal qixa? 8 faana wal qixa. Kanaafuu y wal qixa meeqa ta'a? Plus or minus 8 ta'a jechuudha. Gatiin y keenya negatiiva 8 fi poozitiiva 8 dha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maal ilaalla waliin? Exercise 3.17 ilaalla viidiyoo isattaanuun. Viidiyoon har'aaf qabadhe kanuma fakkaata. Haga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha.